waraanaa PP2 aanaa dugda daawwaa keessaa waraana bilisummaa Oromootti harka kennatan. Gabaasa qindaa'eef jaal yaadannoo Oromiyaa. Miseensotni waraana PP2 kibba Oromiyaa godina Gujii Lixaa aanaa dugda daawwaa mooraa waraanaa ganda biyyoo Qundii irraa mooraa waraana Bilisiginnaa ganuun qawwee fi hidhannoo isaanii qabatanii gooticha waraana bilisummaa Oromootti harka kennatanii jiru. Miseensonni waraana Bilisiginnaa kunneen qawwee AKM2 rasaasa 150 fi hidhannoo 2 qabachuun waraana bilisummaa Oromoo bakkichaa bira nagaan ga'anii jiru. Loltoonni kunneen mooraa waraana Bilisiginnaa keessatti rakkoowwan garaagaraa isaan mudachuu himuun keessattuu yaaddoo lola impaayiratti keessatti taasifamaa jiruu fi gama daangaa biyyoota ollaanis adeemsifamuuf eegamaa jiruun raafama ulfaataa keessa kan seenan yoo ta'u, gama biraatiin ammoo mooricha keessatti lola sanyummaa irratti hundaa'een miseensonni walitti dhukaasuun walajjeesaa oolus jechuun dubbatu. Miseensonni kunneen lamaan isaaniiyyuu sabaan Oromoo yoo ta'an Oromiyaa bakkoota garaagaraa irraa humnaan qabamanii leenjifamuun akka bobbaafaman himuun hanga turtii yeroo sirnichaaf hojjechaa turan keessattis akkaataa naamusni waraanummaa irraa mul'atuun osoo hin taane dantaa siyaasa Bilisiginnaa qofa tiksuuf rakkoowwan namoomaa adda addaa raawwachaa turuus ibsaniiru. Saba Oromoo kutaa fi lagaan qoqqooduu amaleeffannaa isaa kan ta'e Bilisiginnaan uummata siyaasa koo hin fudhatan jedhu qofatti qoodee humna waraanaa itti duulchisuun akka nuti miidhaa raawwannuuf itti nu qajeelcha kan jedhan miseensonni waraanaa impaayiratti duraanii kunneen keessumaa sabaan Oromoo taatee paartii Bilisiginnaanii mormita taanaan tarkaanfii ajjechaatu sirratti fudhatamas jechuun dubbatu. Kanuma sababeeffachuun murni Bilisiginnaa ilaalcha jibbaa fi diinummaa inni saba Oromoof qabu gochaa fi adeemsa isaa irraa hubachuun gooticha waraana bilisummaa Oromootti makamuu kan himan miseensonni waraana sirnichaa kunneen carraa argatanitti fayyadamuun waraana bilisummaa Oromoo waliin ta'anii diina saba Oromoo kan ta'e Bilisiginnaa loluuf qophii ta'uu isaaniis ibsaniiru. Simannaa ho'aa gootichi waraana bilisummaa Oromoo isaaniif taasisettis hedduu gammaduun ilmaan Oromoo meeshaa diinaa baatanii mooraa waraana sirnichaa keessatti hafaniinis qawwee fi hidhannoo keessan qabadhaatii gara qabsoo saba Oromoo ABO WBO'n durfamutti dabalamaa jechuun dhaamsa Oromummaa dabarsaniifii jiru. Godina Baashaggar aanaalee garaagaraatti ergamtoonni Bilisiginnaa uummata nagaa hidhuu fi saamuu jabeessanii itti fufan. Gabaasni qindaa'e akka itti aanutti isiniif dhiyaatu. Godina Baashaggar aanaa Fantaallee gandoota akka Gidaaraa fi Tuuttis jedhaman keessatti ergamtoonni Bilisiginnaa uummata nagaa hidhuu fi saamuu jabeessanii itti fufu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Murni Bilisiginnaa waraana naamusni waraanummaa irraan cilamaa dubartoota irratti wal lolanii dhukaasa walirratti banuun tokko yooduu wal dhibdee isaanii dhoksuuf jecha nama nagaa maqaan isaa Hawwee Gammadaa jedhamuun situ ajjeese ittiin jechuun badii tokko malee mana hidhaatti darbatanii dararaa jiraachuu jiraattonni eeraniiru. Kana malees godinuma kana aanaa Boosat keessatti murnoonni badii kunneen buufata waraanaa ganda Gidaaraa irraa gara ganda buufata 5 jedhamu bakka adda Kaarraa fi 55tti bobba'uun bakka itti uummanni midhaan xaafii fi boqqolloo calleeffachaa jirutti itti dhaquun midhaan uummanni ganna guutuu itti dafqee hojjete saamuun harrootatti fe'atanii deemu jiraattonni dabaluun arraata biyyoolessa Oromiyaaf eeraniiru. Hojjetoonni siipilii fi waraanaa dhaabbata Aviyeeshinii Dajan ogummaa idilee ittiin hojjetan irraa ugguramuun lammiilee biyya alaa qofaaf kennamuu hojjetoonni dhaabbatichaa himatan. Guutuu gabaasichaaf Jaalbooree Addunyaa. Dhaabbatni Aviyeeshinii Dajan yookiis Daabii hojii suphaa xiyyaara waraanaa gosoota garaagaraa namoota ogummaa adda addaa qabaniin hojii Aviyeeshinii gaggeessaa ture. Haa ta'u malee bulchiinsi abbaa irree naamusa hojii fi hojjetaa hin kabajne dambii baratamaa ta'e labsii tokko malee cabsuudhaan mirga hojjettoota dhaabbata Aviyeeshinii Dajan ogummaa idilee ittiin hojjetan irraa ugguruun lammiilee biyya alaa qofaaf eeyyamamuun rakkoo galii isaanii irratti uumuu hojjettoonni dhaabbatichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan jiru. Dhaabbatichi dhufaati sirna PP duraa haala baratamaa dambiibeen hojjechaa kan turee fi biyyoota kanneen akka Afrikaa Kibbaa, Moozaambiikii fi akkasumas biyya amma Raashaa waliin dirree irratti kokkee wal qabdee jirtu Yuukireen waliin hojjettoonni dhaabbatichaa hariiroo gaarii fi hojjetaa qabaachuun waliin hojjetanii galii bu'aa qabeessa dhaabbatichaa fi miindaa madaalawaa ta'e argachaa akka turan namoonni ogummaa injiineriidhaan buleessa ta'an siivilii fi waraanni sababa nageenya isaaniif maqaa kaasuu hin feene arraata biyyoolessa Oromiyaaf eeraniiru. Dhaabbatichi hojiilee suphinsa xiyyaara gosa garaagaraa kan baalleen sochoota rootar wiingii fi baallee dhaabbataa fiiksidi wiingii kanneen akka heelikooptera lolaa boombarii fi kan geejjiba waraanaa L-39 boombar MI-8 fi MI-70 Antonoovi miigi 21 miigi 23 diroonii fi Su-27 kan dhaabbata humna qilleensa impaarattii keessatti kan argamu hojjettoonni ogummaa injiineringii elektirikaalii fi meekaanikaalii akkasumas
akkasumas elektirooniksii fi kanneen biroo irratti kan hojjetaa turan yoo ta'u haalli kun amma guutummaatti jijjiiramee carraan hojii lammiilee biyya alaa kanneen akka Chaayinaa, biyyoota Arabaa akka Beelaarusii fi Turkii bakka isaanii buusuun dhalattoonni biyya keessaa guutummaatti bakkicha deemanii hojjechuu miti miilaan karaa sana akka hin baane namootni keessumaa PP'tti miseensa hin taane ilaalchaan xiyyeeffatamanii dhorkamuu isaanii hojjettoonni ifoomsaniiru. Haalli kun kan eegalee kan bubbule ta'ullee gaafanne akka hojiitti galuu gochuuf mirga tokkollee akka hin qabne eeranii yoo tasa gaafannellee carraan keenya reebamuu damuu irraa hanga du'aatti waan ta'eef rakkoo kamiyyuu osoo jaan agarru akka farda luugameetti afaan keenya qabachuun bakka ganama teenyee galgala kaane bakka bultii keenyaatti galla jechuun yaada isaanii miira aariin ibsataniiru. Sababa haalli kun jijjiirameef hojjettoota dhaabbatichaatii baatanis hojjettoota nagaa siyaasa kamirraayyuu bilistaan guutummaatti ilaalchan barbaachisneen shakkuun lammiilee impaayaratti jibbuun alagaa ofitti aanfatanii qorqalbii keenyas baay'ee miidhuu fi galii jireenya keenyaa kutanii rakkoof nu saaxilanii jiru jechuun gochaa kanas raawwachaa kan jiru hoogganaa indistirichaa kan ta'e Koroneel Masarat akka ta'e eeran. Haala IVG'n Dajan keessa jiru ilaalchisee yeroo darbee dhiibbaa bulchiinsa waraanaatiin hojjettoonni siviilii gadi dhiisanii bahuu fi waraanni ogummaan hojjetan keessaa badaa akka jiran gabaasuun keenya ni yaadatama. Aanaa Arsii Nageelleetti maatii qabsaa'otaa hidhuun jabaatee itti fufe gabaasa qindaa'eef jaalaqaafan fayyeera. Godina Arsii Lixaa aanaa Arsii Naggalleetti jiraattu ganda daakaa hora qalloo fi jaartii ganna 50 akkasumas haadha warraa qabsaa'aa bilisummaa Oromoo kan taate addee Buudhaadharraa marsaa hedduuf maqaa abbaa warraa isheetiin yakkamtee hidhamaa kan turte ammas bifa haaraan qabamtee daa'ima ishee ganna 13 waliin hiraarfamaa jiraachuun ibsameera. Daa'imni haadha kana waliin fidiraa hammaataa argaa jirtu maqaan ishee Hawwaa Gammadoo kan jedhamtu hoggaa ta'u barnoota ishee kutaa 7ffaa irraa qabamtee akka hidhamtes jiraattonni addeessaniiru. Addee Buudhaan daa'ima ganna 13 kan taate waliin gaafa onkololeessa 13 2025 kan qabamte yoo ta'u hanga gabaasni kun qindaa'etti waajjira poolisii aanaa Arsii Naggalleetti hidhamtee haala hammaataa keessaa akka jirtus itti dabaluun addeessaniiru. Akka jiraattonni jedhanitti addee Buudhaan kanaan duras sababa abbaa warraa isheef jecha godina Baashaggar aanaa Jiddoo Kombolchaa magaalaa Bulbulaa ganda duwwaa tokko keessaa qabamtee magaalaa baatutti yeroo dheeraaf hidhamaa akka turte jiraattonni kan himan hoggaa ta'u sodaachisaa fi doorsisaa murna bilxiginnaa jalaa dheessuun jireenya mataa ishee geggeeffachuuf yaaltus humnoonni badii PP jalaa bu'anii hordofuun qabanii hidhanii akka jiranis itti dabaluun ibsaniiru. Godina Bahaa Wallaggaa aanaa Guutoo Giddaa keessatti waraanni PP saamicha hawaasa nagaa irratti raawwachaa jiru cimsee itti fufee jiraachuun himame. Jaalfalmataa Lammii waan qindeeffate qaba. Godina Bahaa Wallaggaa aanaa Guutoo Giddaan ganda Fayisaa bakka Addaa Gorraa jedhamu keessatti maqaa sakattaa waboo jedhuun bobba'uun hawaasa nagaa dararaa kan jiran waraanni maafiyaa bilchiginnaa onkoloolessa 17 2025 qonnaan bultoota maqaan isaanii obbo Cimdeessaa Hambisaa Jalaaloo Wanjaa, obbo Tolasaa Akkumaa Jalaasaa tokko, obbo Dassaalee Atinaafuu Jalaa korma tokko saamee deemuu maddeen irraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka maddeen himanitti qonnaan bultoonni saamichi irratti raawwate kunneen hirmaannaa dhaaba siyaasaa kam keessaa qooda kan hin qabne yoo ta'an waraanni raayyaa ittisa impaayaratti maqaa sakattaa waboo jedhuun aanuma Guutoo Giddaa ganda Eebbaa bakka Addaa Lamganaa irraa gara sanatti bobbaafaman sababa sobaa isin deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jedhutti maxxansuun loowwan isaanii bakka Addaa Lookoo jedhamutti dheedhaaf bobbaafatan saamanii deemuu himu. Lukkeeleen PP sababoota sobaa garaa garaa maqaa dhaachuun dararaa isaan hawaasa nagaa irratti raawwachaa jiran akka malee ulfaataa ta'uun yeroo ammaa kana immoo gochaawwan wal fakkaatoon akkasii maatii qabsaa'otaa fi sabboontota ilmaan Oromoo golee Oromiyaa mara jiran irratti ergamtoota sirnichaa raawwachaa jiraachuun isaa kan beekamudha. Lixa Wallaggaa aanaa Mana Sibuu keessatti waraanni bilchiginnaa qonnaan bulaa tokko haala suuqanneessaan ajjeesuun ifoome. Gabaasa dabalataaf Jaalamansiis Kaayyoo. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Mana Sibuu ganda Karrawaayyuu Aabboo iddoo addaa Hursaa Daabbos jedhamu irraa onkoloolessa 19 2025 sirna dhableeyyiin waraana garboonfataa PP qonnaan bulaa maqaan isaa obbo Beekumaa Uummataa jedhamu badii tokko malee qe'ee fi maatii
isaarraa ukkaamsanii rasaasa itti roobsuun haala suukanneessaa ta'een ajjeesanii gatu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Akka maddeen himanitti obbo Beekumaan qonnaan bulaa hojii qonnaatiin ofii fi maatii isaa jiraachisu kan hirmaannaa siyaasa dhaaba kamiyyuu hin qabne yoo ta'u, argamtoonni sirnichaa garuu sababa sobaa qawwee wobootu si bira jira jedhuun gocha gara jabinaa hamaan guute kana irratti raawwachuu dubbatu. Argamtoonni biltsiginnaa cubbamtuu impaayera Itoophiyaa diigamuuf raafamaa jirtu utubuuf jecha goleewwan Oromiyaa cufa keessatti ilmaan Oromoo irratti gocha duguuggaa sanyii raawwachaa jiraachuun ni beekama. Mormitoonni farra godaantota Ayirlaand Dabliin keessatti ergaa shamarreen xiqqoon aleelamtee booda geejjiba poolisii guban. Guutuu gabaasichaaf Jaalirbuu Dhugaa. Mormitoonni farra godaantotaa kibxata kaleessaa konkolaataa poolisii gubanii fi qondaaltota naannoo gamoo koolugaltoota mana jireenyaa Dabliin keessatti argamutti haleelu isaanii ministirri haqaa himaniiru. Kunis kan raawwate erga namni tokko shamarree xiqqoo naannoo sana jirtu irratti haleellaa raawwatee to'annoo jala oolee guyyaa tokko booda. Taateen kun kan mudate erga mormitoonni farra godaantotaa giddugala Ayirlaand magaalaa Dabliin keessatti ijoollee xixiqqoo 3 waraananii booda jeequmsa guddaa kaasanii waggaa 2 booda. Viidiyoo konkolaataa poolisii gubaa jiran kan maxxanse gaazexaan Irish Times akka gabaasetti kibxata galgala mormii gamoo West Dabliin ala jiru keessatti namoonni 500 ol hirmaachuu isaanii gabaaseera. Viidiyoon miidiyaaleen Ayirlaandii fi aktiivistoonni farra godaantotaa X irratti maxxanfaman namoonni alaabaa Ayirlaandii fi barjaa dhaadannoo farra godaantotaa qaban qabatanii akka jiran agarsiisa. Mormitoonni qaruuraa fi ibidda poolisii irratti darbataniiru. Ministirri haqaa Jim O'Callaghan ibsa kennaniin namoota hawaasa keenya keessatti mormii facaasuu barbaadaniin yakka tokko meeshaa waraanaatiin hojjechuun waan hin eegamne miti jedhan. Kun fudhatama kan hin qabnee fi deebii humnaa kan fidu ta'a. Poolisiin kibxata kaleessaa akka jedhetti namni umrii waggaa 20 keessa jiru tokko naannoo sanatti haleellaa cimaa shamarree tokko irratti raawwate jedhamee hordofee himatame. Hoogganaan paartii mormituu guddicha Sinn Féin paarlaamaa keessatti kibxata gabaasa namichi kun baatii bitootessaa keessa ajajni biyyaa ari'uu irratti ba'ee caqasaniiru. Ayirlaand miseensota paarlaamaa mirga fagoo qabaachuu dhabuun Awurooppaa keessatti adda ta'utti kan dhiyaattu yoo ta'u, waggoota dhiyoo asitti gareewwan farra godaantotaa hiriira yeroo hunda godaansa akka to'atu gaafachuuf taasisaniin baay'ee ol ka'iinsa guddaa fideera jechuun Reuters gabaase.